Guyyaan gaddaa biyyoolessaa eegalameera. Guyyaan gaddaa biyyoolessaa manni maree bakka bu'ootaa uummataa labsee har'a eegalameera. Manni marichaa boqochuu pireezidaantii Federii duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa ilaalchisee guyyaa gaddaa biyyoolessaa guyyaa tokko labsuu isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan har'a guyyaa gaddaa biyyoolessaa ta'uun oola. Yaada mana maree ministeerotaa manneen maree bakka bu'oota uummataa raggaasee fi labseen alaabaa 654/2001 lakkoofsa 863/2006 keeyyata fooyyee 22 keeyyata xiqqaa 2 guyyaa gaddaa biyyoolessaa labsameera. Haaluma kanaan alaabaan Riippaabilikichaa guutuu biyyaa doonii Itoophiyaa imbaasii fi qoonsilaa Itoophiyaa ala jiranitti gadi siqee ni mirmirfama. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Taaroo Kaanoo waliin mari'atan. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ministeera dhimma alaa Jaappaan Taaroo Kaanoo wajjin waajjira isaaniitti simachuun mariisisan. Hariiroo Itoophiyaa fi Jaappaan cimsuun dhimmoota naannoo fi idila addunyaa irratti mari'ataniiru. Taaroo Kaanoon jijjiirama Itoophiyaa itti jirtu biyya isaanii Jaappaan kan deeggartu ta'us ibsaniiru. Naannoo gaanfa Afrikaa tasgabbii akka qabaatuuf hojii hooggansaa hojjechaa jiran kana deeggaraa ta'uu isaaniis ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Jaappaan akka daawwatan affeerraa muummee ministeera Jaappaan Shinzo Abeeraa ergaman dhiyeessaniiru. Muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed gama isaaniitiin Jaappaan misooma Itoophiyaa tumsuun gahee olaanaa taphachaa akka jirtus ibsaniiru. Koreen hojii raawwachiistuu Addawaawii walga'iisaa gaggeessaa jira. Koreen hojii raawwachiistuu adda Dimookiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa walga'iisaa gaggeessaa jira. Korichi dhimmoota dhaabbatummaa fi haala siyaasaa waqtii irratti marii bal'aa gaggeessuu murteewwanii fi kallattii gara fuula duraa ni ka'a jedhamee eegama. Sanada qophaa'e irratti mari'atee hojiilee riifoormii fi kallattii kan kaa'u ta'uu waajjirri mana maree Addawaawii beeksiseera. Ramadaana baranaa tokkummaatti kan itti dhufte muftii olaanaa Hajji Umar Idris. Somaaleen Ramadaana baranaa abbootii amantaa fi hordoftoota amantichaa tokkummaatiin kan itti dhufan waan ta'eef adda jechuun muftiin olaanaa Hajji Umar Idris ibsan. Walitti qabaan mana maree alimoota haaraa hundaa'ee Somaaleen Ramadaana ilaalchisee ibsa har'a laateen soomanicha erga tokkummaatiin dhufame booda kan seene waan ta'eef tokkummaan eegalame caalmaan kan itti cimsu ta'uu ibsaniiru. Nyaataaf dhugaatii irraa fagaachuu qofaa osoo hin taane baatichatti gocha hamaarraa fagaachuun musliimota irraa ni eegama jedhaniiru. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi mootummaan isaanii musliimota Itoophiyaa jidduutti tokkummaa fi nageenya akka bu'u hojii hojjetan cimaadha. Bu'aas buuseera. Kanaaf ammoo galanni isaaniif malaa jedhama.